dhaamsa buleewwan koo ijoollee Saudi Arabiyaarraa gara Itoophiyaa galanii waraqaa seera qabeessummaa sirreeffannee deebine warra jedhanuufan dhaamsa waan xiqqoo muraasa wayii Itoophiyaa galtan yookaas immoo galuuf fedhii qabdan gara Itoophiyaa galtan yookaas immoo ashaaraa biyya kanaa biyyaansi waggaa 5 olii qabdan yookaan waggaa 4 olii qabdan wantoota muraasa wayii isiniin jedheenyaaf biyya kana dhufee waggaa 8 dura qabamee galeen ture deebi'ee nan dhufee jechuudha. Kamitti dhufuu danda'a isa jedhuufi ashaaraa qabdan yeroo tokko warri yeroo 2-3 qabdan immoo deemtanii ofillee hin gaaga'ina humna keessanillee hin qisaasessina maallaqa keessanillee hin qisaasessina yeroo keessanillee hin balleessina ofii keessaniifillee hojii keessanirraa of hin baasina amma rabbiin isin jiraachise gaduma ta'aati akkuma jirtanuuf haaluma keessan jirtan kanarratti. Inni lammaffaan immoo dhaamsa buleewwan koo ijoollee Saudi Arabiyaarraa gara Itoophiyaa galanii waraqaa seera qabeessummaa sirreeffannee deebine warra jedhanuufan dhaamsa waan xiqqoo muraasa wayii dhaamuufi barbaada. Kanaafuu kottaati seenaa yennaa dawwalaa turtanii eda akkanan dhufe xiyyaararraa bu'ee kaastanii hanga hammaatti ijoolleen baay'ee dawwalaa turtanii warri kaan sagalee naa qabaa turtanii warroota kanaani galatoomaa jechuudhaafan dhufe warroota immoo odeeffannoo barbaadanuuf wantootan beeku wantootan argeen ifa gochuufi dhufe warroota immoo gaafanan biyya jiru na jajjabeessanii jabaadhunaan jedhanii yaadaan na deeggaraa turanii na gorsaa turanii warroota hangafaatiin akka obboleessa hangafaatti warroota nama guddaatiin akka habbaatti galatoonfachuun dhufe akka hawwiin koo naaf milkaa'uuf fedhiin koo wantoonni karoorfadhee bakka ka'ee osoo hin galman gahin akka hin taane ta'e akka naaf milkaa'uuf warroota naa waliin gatii kaffalaa turaniif aarsaa kaffalaa turaniif sadarkaa kamirrayyuu warra jiranuuni galatoomaa jechuudhaafanii ammas niko diinonni koo warroonni kufaatii koo eegaa turtan warroonni manaamni keessaniif zaa'irri keessan hawwii kufaatii kootii ta'e bagarifattan guyyaan dukkanaa bagasiniif ba'e warroonni immoo firoonni koo warri namummaa qabdan warri maal jennuun sin keessa jiru warri na guddina namaa hawwitan warri gammachuu namaa eegdan warri naaf dhiphataa turtan hundi keessanuu baga gammaddan jechuun fayyaa qabaannee takaallaa ilmi namaa taxe hidhe keessaa baanee har'a dhufnee bakka kana fuula Facebook irratti wal ga'uuf wal arguu keessaniif keenyaaf baga gammaddan baga gammannee isiniin jechuun barbaada. Ijoolleen Saudi Arabiyaarraa waraqaa ittiin jireenyaa sirreeffachuudhaaf gara Itoophiyaa galtan yookaas immoo galuuf fedhii qabdan haalota karaa kanarraa gaaffii qabdan karaa kanaasii gaddeemuun waa wal nama gaafachiisuun qabu achi as deebiin immoo namoonni baay'een waa hedduu qabdu warreenaa dawwalaa jirtanuu dhiifamaa wajjiniin waan biraan haasawanii dhiisiidhaaf warreenaa dawwalaa jirtanu yaaniyan isa kootti dhaga'aman ibsadhaa jira xiqqoo naaf obsaan hambaa daqiiqaa muraasaa kun sagantaa galateeffannaati waan ta'eef isii kanarraan obboleeyyan koo warroota naaf dhiphatanii naaf cinqamaa turaniif ibsa godhaafanii jechuudha. Warroonni gara Itoophiyaa galtan yookaas immoo ashaaraa biyya kanaa biyyaansi waggaa 5 olii qabdan yookaan waggaa 4 olii qabdan wantoota muraasa wayii isiniin jechuu barbaada. Innis maali beektu ishaaraadhaan namni tokko osoo ashaaraa qabu fakkeenyaaf biyya kanaa qabamee galee deebi'ee dhufuu hin danda'a kan jedhu ni danda'a jechuun waggaa 3 daangesee beekuu baadhus anama fakkeenyaaf biyya kana dhufee waggaa 8 dura qabamee galeen ture deebi'ee nan dhufee jechuudha. Kamitti dhufuu danda'a isa jedhuufi ana fakkeenyaaf biyya kana dhufee waggaa 8 dura qabamee galeen ture deebi'ee nan dhufee jechuudha. Kamitti dhufuu danda'a isa jedhuufi ana akkanitti dhufe yookaan waan an argerraan waan tokko lama isiniin jedha. Ani kanan qabamee galee yeroo tokkoon qabamee galee waggaa 8 har'a galuun koo biyya kanaa jechuudha qabamee
ofii kootiif waan ana ragaa isinitti himaa jira jechuudha. Waggaa 8 waan tokko godhee miti daangaa Saawudii osoo seenuun kamisa irratti qabamee Jiddaadhaan hin galle deebi'ee waan hundayyuu godhee jechuudha. Wantoota godhamuu qaban biyya kanaa hunda isaatu godhee deebi'ee tan galee gaafan galee jedhu waggaa 8 booda biyya kana ammas deebi'ee gara Itoophiyaa galee waraqaa seera qabeessaatiin hin deebi'a jedhee yaadee galee yaadni koos naaf milkaa'ee nagaadhaan dhufee as seeneeraa jechuudha. Dirreen xayyaaraan itti bu'e dammaami yeroo nan dhufee foormii godhu yookaan fakkeenyaaf seensa biyya kanaa gaafa nan godhu ashaaraa jechuudha. Natti ba'eera ashaaraan koo waan ragaa isinitti himaa jechuudha. Qalbiidhaan dhaggeeffadhaa. Keessaa nama hundaaf deebisuun waan ulfaatuudhaaf isinii galee kanuma dhaggeeffadhaa jedhetani. Informationiin garaa garaa wanti sobaa waan isin burjaajessaa jiruufan waan ragaa irra dhaabbadhee sinitti himaa jiraafan. Maaliif warroonni waan kanarraa fayyadamuu barbaadan akka fayyadamtanuuf, warroonni immoo waan kanatti seenuu qabdan ulaagaa kana warri hin guunne, warri waan kana seenuu barbaadan ulaagaa kana warri hin guunne akka waan hin taane keessa hin seenneedhaaf ananiyyi amma danda'ame tokko ibsa isiniif godhaa asirraa dhaggeeffattu jechuudha. An ashaaraa waggaa 8 qaba. Dammaamiin an dhufe. Gaafa nan dhufe ashaaraa gaafa nan godhu ashaaraan koo natti ba'eera. Gaafa natti ba'u laalanii wanti tokko wanni seeraan alaa tokko wanni harkatti qabame waan hin jirreef an akkasumatti dogoggorri koo seeraan ala biyya kana seenuudha qabamee tan galee natti ba'ee yeroo nan dhufu dheengadda eda gaafa natti ba'u foormii hundana goosisanii paaspoortii koo fuudhanii biiroo hoggansaa geessanii hoggansa erga laalee jedhee nama biraatti darbee deemee dhaqee quba tokkoon ashaaraa godhi gaafa naan jedhan ashaaraa godhee sana booda dukuuliyyaa seensa biyya kanaa seeneeraa kan jedhu naaf rukutanii akkasitti gadi na baasanii jechuudha. Inni tokkoffaan warri ashaaraa 2 yookaan 3 olii namoota baay'ee dhufanii deebi'an nan beeka waan ta'eef warroonni akkasii yeroo seenaati qabameetan galee natti ba'ee yeroo nan dhufu dheengadda eda gaafa natti ba'u foormii hundana goosisanii paaspoortii koo fuudhanii biiroo hoggansaa geessanii hoggansa erga laalee jedhee nama biraatti darbee deemee dhaqee quba tokkoon ashaaraa godhi gaafa naan jedhan ashaaraa godhee sana booda dukuuliyyaa seensa biyya kanaa seeneeraa kan jedhu naaf rukutanii akkasitti gadi na baasanii jechuudha. Inni tokkoffaan warri ashaaraa 2 yookaan 3 olii namoota baay'ee dhufanii deebi'an nan beeka waan ta'eef warroonni akkasii yeroof hanga wanti kun toora qabatutti osoo tasgabbooftanii bareedduudha. Warri ashaaraa tokko immoo nasiiba keessan yoo ta'een ala an ashaaraa tokkoon dhufee amma riyaadii nan jiraa jechuudha. Osoman qabu nattis ba'eera ilaalameerasi nagamumaan nan dhufee waan tokkos wanni naan jedhan hin jiru jechuudha. Gaafiin addaa wanni natti ka'e tokkos hin jiru jechuudha. Akkasitti kan narra ga'e kana fakkaata. Warroota 2 yookaan fakkeenyaaf immoo dogoggoraa wajjin qabaman immoo namoota baay'ee tolenan dhiisa. Namoota baay'ee dhufanii kan qabamanii deebi'an waanan beekuuf ashaaraan itti ba'ee hin ta'u seenuu hin dandeessu jedhamee waan ofirra deebifamu waanan beekuuf warroonni fakkeenyaaf wanni akka seerri biyya kanaa hin eeyyamne wantoonni garaa garaa sin harkatti qabame yeroodhaaf hanga wanti kun yookaa dhiifama isiniif godhamutti yookaa wanti kun ka'utti labsii mootummaatiin hanga ka'utti tasgabba'aatii ta'a. Warroonni immoo ashaaraa tokko calluma jettanii maqaa isa gaafa ittiin qabamtanuutiin galtanii isumaan deebitanii dhuftan maqaan keessan dogoggora tokko hin qabaanne galtanii deebitan biyya kanaa hin eeyyamne wantoonni garaa garaa sin harkatti qabame yeroodhaaf hanga wanti kun yookaa dhiifama isiniif godhamutti yookaa wanti kun ka'utti labsii mootummaatiin hanga ka'utti tasgabba'aatii isumaan deebitanii dhuftan maqaan keessan dogoggora tokko hin qabaanne galtanii deebitanii carraa kanatti fayyadamuu dandeessu jechuudha. An ofii kootiif itti fayyadameera. Maqaan koos isumaan gaafa jalqabatti hin qabamuuti isumaan an deebi'ee dhufes paaspoortiin koos wanni hundi koos isumaa jechuudha. Kanaaf jennaan
warroonni dogoggorri tokko isinirra hin jiraanne yookaan yeroo qabamtan mootummaa poolisii isin qabe waan tokko hin darbanne yookaan wantoonni seeraan alaa isin harkatti hin qabamne warroonni akkasii carraa kanatti fayyadamuu dandeessu yookaan deebitan ta'e nasiiba keessanii malee anu fi kootiif dhufee nas jira waan an irra ga'een isinitti himaa jira jechuudha warroonni dawwalaa jirtan baay'ee yeroodhaaf tasgabbooftanii kanaaf godha obboleewwan koo carraa kanatti fayyadamuu barbaadan fayyadama an dhufeera maaliif korraa kuteesiin kennu kerraa kuteenaan kennu ati yoo fayyadamteen fayyadamuudha ati yoo argatteen argachuudha ati yoo firiidamii argatte anaafillee akkasuma jechuudha yoonan kayrii siif yaade yoonan waanan argadhe tokko gammachuun argadhe tokko yoonan siif qoode rabbiin gammachuu biraanaaf dabala keessa kooti ammeenya tokko waanan hin qabneef waanan irraa fayyadame akkati fayyadamtuun barbaada rabbi si haa fayyadu akkasi waa'ee sharaarratti gaafan deebi'u warri yeroo tokkitti biyya kanaa qabamee galee dhufaa jira gwaadanyaan koo namoonni baay'een dhufaniiru namnan beeku ofii kootiif dhufeera shaaraa waggaa 8tiin nama waggaa 10 nama dhufe nan beeka biyaansi nama waggaa 5 nama dhufe nan beeka ofii kootis waan kana jiraarraa dhagayetan carraa kanatti fayyadame warroonni waggaa 3 asii amma yoo naatti labsiin haaraa waan hin jirreef immoo yeroo utuu tasgabbooftanii biyaansi waggaa 5 ol ta'uu qaba yoo xiqqaate shaaraan keessan fayyadamaatti akka miidhamtan hin barbaannu fayyadamuu keessanii waan ta'eedhaaf kan nu barbaannu jechuudha warri shaaraan keessa waggaa 5 olii yookaan marraa tokko carraa kanatti fayyadamaa deemaati ani itti fayyadameera kan koo waggaa 8 nama waggaa 5 immoo nan beeka nama dhufee dalagataa jiru nama waggaa 6 nan beeka nama dhufee dalagataa jiru ani waggaa 8 nan dhufee biyya kana deebi'ee jechuudha akkas marraa tokkittiidha shaaraan kun adda baastanii wanti isin beekuu qabdan marraa tokkittiidha ammas immoo akka akeekkachiisaatti wannan isiniif kaa'u ashaaraas qabaattan qabaachuu baattan paaspoortii malee warri biyya kanarraa deebitanii Itoophiyaa galaa jirtan osoo qusattanii bareedduudha maaliif biyya keessatti paaspoortii baafachuun amma carraa karaa seera qabeessaatiin yookaan daandii mootummaatiin biyaans baay'ee ulfaatee jira dallaalota garaagaraa warroota faddaala garaagaraatiin immoo tarii baafachuu dandeessu birrii guddaa sin gaafata maallaqa qabaachuu qabda jechuudha isa kana baafachuudhaaf waan guddaa sin gaafata waan ta'eedhaaf warri paaspoortii qabdan immoo ashaaraa tokko yoo ta'e waggaa 5 ol yoo ta'e biyaansi amma waggaa 8 10 yoo ta'e deemtanii carraa kanatti fayyadamuu dandeessu namni abbaa kanaa siin jedhu hin jiru namni waan tokko na gaafate hin jiru dhufeera paaspoortii immoo garuu qabaachuu qabdu paaspoortii biyya keessatti argachuun carraan isaa baay'ee ulfaataa jira namoonni baay'een paaspoortii galeen baafadha jedhanii biyya galanii paaspoortii dhabanii baay'ee rakkataa jiru siyoosiin illee baay'ee ulfaataadha hanga guyyaa 21 namatti fudhata barachuun isaa jechuudha onlaayinii gochuun isaas yeroo dheeraa gaafata kanaafuu jennaan waan kana ilaalcha keessa galchitanii osoo carraa kanatti fayyadamtanii hanga biyya namaa kana keessa seeraan ala teessanu fakkeenyaaf seera biyya kanaa osoo hin guutin teessanu seera qabeessummaadhumaan biyya kana keessa teessanii osoo dalagattanii gammachuun siniif qabaa nama gammachiisallee jechuudha eenyuun namaatu hin gammada biyya namaa keessa immoo seeraan ala teessee seera qabeessummaa biyya sanaa utuu hin guutin waggaa meeqa yoo teesse carraan fayyadamuu keetii baay'ee dhiphaadha biyaansi paaspoortii qabdan carraa kanatti fayyadama ijoolleen paaspoortii of harkaa qabdan warri ashaaraa hin qabne saduraa irratti itti fayyadama warri ashaaraa tokkos immoo fayyadamuu dandeessu warri ashaaraa 2-3 biyya kana qabdan immoo abadan akkan galle dhugaan isiniin jedha yoo galeen biyyatti hafaa ta'e malee karoorri keessan deebi'een dhufettanii ashaaraa 2-3 asii kaatanii gaagaaman ta'an irra of hin buusinaa ofillee hin rakkisinaa warri ashaaraan keessa waggaa 5 olii waan tokko dogoggora tokkotu nuumin seeraan ala jiraachuu qofaaf qabamtanii biyya kanarraa galtan immoo carraa kanatti fayyadamuu dandeessu an qabamee galeetan waggaa 8 qabamee biyya kanaa galeettan deebi'ee dhufe na seensiseera seeneera rakkoon biraa hin jiru seensa malee siluma rakkinni seenteetta taanaan waan kamuu hin godhattaa rakkoon qabu jechuudha seensa rakkisaan inni guddaan kanaafuu naan carraa kanatti fayyadamuu dandeessu ijoolleen ashaaraa qabdan yeroo tokko warri yeroo 2-3 qabdan immoo deemtanii ofillee hin gaaga'ina humna keessanillee hin qisaasessina maallaqa keessanillee hin qisaasessina yeroo keessanillee hin balleessina ofii keessaniifillee hojii keessanirraa of hin baasina amma rabbiin isin jiraachise gaduma ta'aati akkuma jirtanuuf haaluma keessan jirtan kanarratti dalagadhaati gara biyya keessanii gala isiniin jechuu barbaada jiru
waggaa 8 ol yookaan biyyaansi waggaa 5 ol ta'uu qaba ashaaraan keessan waggaa 2 waggaa 3 ijoollee baay'ee dhufe deebi'e nan beeka namoota baay'ee ammas immoo ni namni isin irraan balleessa isiniif balleessina birrii kennaa jedhamu birrii keessan hin kennina hin baasina ashaaraa biyya kana abbaan fedhe balleessuu hin danda'u abbaan fedhe warri afaan qaban immoo akka waan inni baduutti isin itti haasa'anii maallaqa mataa isaanii isin irraa fayyadamuu danda'u maallaqa keessan seeraan alan baasina akka malee bakka malee maallaqa keessan hin baasina namni maallaqaaf wareegama gurguddaa kaffalaadha hanga lubbuu walii baasuutti ga'a waan ta'eedhaaf maallaqa keessan abadan hin baasina ashaaraan keessa waggaa 5 biyyaansi waggaa 6 ol waggaa 8 ta'e jennaan gala tokkitti taanaan dogoggora tokko nuumne taanaan poolisiin darbanne taanaan wantoonni seerri biyya kanaa